Nagaa jirtu. Ani Yoobsaan Abbebeeti. Yoobsaan miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa waliin ilaalaa turre. Har'as immoo barnoota gadaa boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa leenjii raabaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti raabni maal akka inni ta'ee fi gahee yookiin immoo sochii raabni taasisu rabooma keessatti ilaallee turre. Har'a immoo leenjii raabaa kanaaf kennamu yookiin raboomatti yeroo darban leenjiiwwan yookiin immoo ga'umsa isaaniif kennamu keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf gadaa keessatti gulantaan kuusatti aanee dhufu raaba jedhama. Raabni kun immoo leenjiiwwan adda addaa kan inni fudhatudha. Leenjii inni fudhatus immoo inni tokkoffaan leenjii aadaa jilaati. Leenjii aadaa jilaa gaafa jennu leenjii gaafa sagantaan qophaa'u sagantaa sanarratti maaltu akka raawwachamuu qabu yookiin immoo sagantaawwan sanaaf wantoota barbaachisan ulaagaa barbaachisan akka inni guutuu yeroo hundumaa kan inni leenjuudha. Seera ardaalee jilaaf barbaachisu seerota akkam akkamiitu ardaa jilaa irratti qophaa'a, seera akkamiitu tumama, seera akkamiitu raawwatama isa jedhu sana kan inni baratu jechuudha. Inni kan biraan daangaa lafaa, bulchiinsa sammuu yookiin immoo xiinsammuu kan baratu, naamusa hooggansaa fi jireenyaa ni baratu jechuudha. Kun immoo gahee raabni baratuu fi leenjii raboomaa keessatti fudhatanii gara itti aanutti darbuudhaaf yookiin immoo gara gahee bulchiinsaatti darbuudhaaf isaan fayyadudha jechuudha. Raabni yeroo leenjii kana yoo fudhatu warra miseensota raabaa kanaaf kan qadaadduu ta'an keessaa yookiin immoo miinjee isa jennu kan ta'anii yuba yookiin immoo yuba jiloota isaanii qajeelchuu jaarsa gorsaa qabaatu jechuudha. Jaarsa isaan gorsu yookiin isaan sirreessu jechuudha. Leenjii fudhatanii kunis immoo aadaa fi duudhaa, heeraa fi seera sirni kun raawwachuu qabu yookiin gaggeessuu qabu akka isaan baranii fi jaarsi isaanii waliin deemeetu isaan gorsaa jechuudha. Kan biraan qoraa yookiin immoo muraa yookiin kan jedhamu qoraa muraa kan jedhamu daangaa lafaa fi ardaa akkatti eeggatan baratu jechuudha. Akka lafti hin cinne yookiin immoo daangaatti diinni akka darbee lafa isaa hin qabanne yookiin immoo akka isaan sarbinee fi qoraa yookiin muraa wantoota achirratti seera muramuu qaban, seera raawwatamuu qaban sana kan inni baratuu fi kan inni haala ittiin daangaa isaa tissatu kan inni ittiin baratudha jechuudha. Warreen kun dargaggoota yookiin immoo sirna raabaa keessa gahan warri kun yeroo warri kun raabaa keessa gahanitti kan isaan kanaaf gorsa daddalaatu immoo jaarsa warra kanaa jechuudha. Jaarsa umuriidhaan bulan yookiin immoo isaan gorsudha jechuudha. Jaarsonni kun immoo maal jedhamu? Qadaadduu jedhamu jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessatti. Isaanis jilagaa aadaa, duudhaa raboomaa keessatti gaggeeffaman hedduun haa jiraatan iyyuu malee haala bantii haaddachuu yookiin mataarraa gidduu mataarraa kan haaddatamu ittiin raawwatamu barbaachisummaa bantii haaddachuu abbootii isaaniirraa akka isaan baratan kan gorsu kan deeggaru qadaadduu yookiin immoo jaarsadha jechuudha. Isaan kana keessatti haala ittiin hawaasa irraa bahanii waaqatti kadhatan jila dhoksii keessatti kan gabbifamu yookiin immoo yeroo itti uummata jalaa dhokatanii qofaa isaaniidhaan sirna kana gaggeessa yookiin immoo kadhannaa kan isaan taasisanii yeroo sana illee baratu jira. Jaarsoliiraatti kan isaan baratan yookiin kan isaan gabbifatanii jechuudha. Kanaaf qadaadduun gahee gorsuu fi jajjabeessuu dargaggoonni sirna kan akka isaan haalaan baatan kan taasistu keessaa ishee duraati jechuudha. Dabalataan akkaataa qeexalaa fi sirbi raboomaa ittiin sirbamuu fi maaliif akka sirbaman baratu. Qeexalaa yookiin immoo jila dhaawwannuu gaggeessuun seenaa jiruuf jireenya jalqabbii caasaa gadaa gootummaa fi gamnummaa ni baratu jechuudha. Warreen kana keessatti dabalatan akkaataa qeexalaa fi sirbii raboomaa kan jedhu qeexalaa yookiin immoo sirba gaafa sanaa fi eebbaa dabalatee qeexalaa jennaan yookiin immoo sirba bakka sanatti sirbamu keessatti kan gahee taphatu isaan sana keessatti illee akkasuma jalqabbii caasaa gadaa eessaa ka'ee eessa gahee eenyu bira jira eessa jira gootummaan isaan argisiisaa deemu maali gamnummaan itti qabaachuu qabdu keessatti akkasuma jila qoraan olkaa kan jedhamu keessatti qoraan olkaa keessatti akkaataa nama sa'a ardaa fi lafa eebbisanitti wayyoomsan jaarsa gorsaa irraa baratu jechuudha. Haala kanaatiin sirni raaboomaa gahee kanaaf isaan qopheessaa jechuudha. Jila biroo keessatti immoo raabni kan inni gogeessuu yookiin gaggeessuu keessatti gogeessi gadaa tokkoon raaba keessatti jila ruuditii yookiin sirba ruuditii kan jedhamu kana kan isaan maal godhatanidha. Jila ruuditii. Ruuditii keessatti immoo haala raabnitti dubartootatti eebbisan jila kaayyoomsantu
ardaa jilaa irratti ba'anii gaggeessu. Fakkeenyaaf gahee dubartoonni jila raabaa keessatti qabanis jila kana keessatti kan isaan qalbeeffachaa deeman yookiin baratan jechuudha. Jiloota raabni gaggeessu keessatti dubartoonni dubartootaan eebbisanii bahuu fi akka itti xumuranii galchan baratu jechuudha. Maaliif sababa isaa dubartiin dursitee eebbistu kan eebbisu dhiiradha. Dhiirri immoo haala gahee dubartii sana baruu qaba. Dubartii maal gahee ishee abbaa gadaa haga taatutti sadarkaa adeemsa hundataa keessatti gahee ishee achirratti bahachuu qabdu kan deeggaruu fi kan tumsaa deemudha jechuudha. Raabni warra gadaa waliin gooroo marmaaruu yookiin immoo bakkaa bakkatti socho'uu jila tokkorraa gara jila biraatti deemuu daangaa addaa lafaaf qabeenya biyyaa adda baafachuu daangaan eessaa jalqaba eessatti raawwata qabeenyi biyya kanaa eessadha eessa jira eessa jiru sana kana baruu jechuudha. Sababni isaa immoo bulchiinsa gadaa bara sanaati waan ta'eef bara isaa waggaa 8 fi nama gaggeessu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan akkaataa itti kunuunsuu fi eegan qabeenya uumamaa fi namni tolchee naannoo isaanii keessa jiru miseensota lubaa jarmiyaalee leenjii dinagdee hawaasummaa siyaasa ittiin hooggananii fi gaggeessan inni baratu dinagdeen hawaasaa akka gadi hin buune hawaasummaan akka hin laafne yookiin immoo jaalalli hawaasni waliif qabu siyaasa karaa kamirraa gara kamitti siyaasni socho'a siyaasni maal fakkaata isa jedhu sanarra inni baratu. Gadaa walii yaa'a godaanee gumiilee adda addaa irratti hirmaata seeraaf murtii darbu ni barata. Yeroo abbootiin gadaa jila irratti eebbisan akkaataa eebbisuun itti raawwatamu eenyuun akka eebbisamu ardaa yaa'aa fi gumiilee irratti haala mala mariitiin seera muruu fi dubbiin itti qajeelfamu. Dubbiin yoo wal darbe namni jecha wal darbe bakka itti sirreeffamu seerri muramu yookiin seerri haaraan bakka itti bahu seerri duraan kan itti fooyyeffamuu fi seerri itti labsamu. Kana malees adeemsa wal dhabdeen gosaa fi biyyattiin furamee walii galtee irratti gahamu. Gosa kan jennu qomoo ganda tokko keessa sanyii warreen jennu sanyii awwalu sanyii abaluu keessatti gosa sana keessaa yoo wal dhabdeen taate karaa inni ittiin furamu sanyiin adda addaa yoo wal dhabde karaa inni ittiin walitti furamu sana ni baratu jechuudha. Kun haala kanaatiin ta'aniitu ardaa jilaatti wal ga'anii sana leenjii adeemu jechuudha. Gadaa keessatti haala gogeessa yookiin miseensi wajjin ittiin wal deeggaranii fi wal qeeqan ni baratu. Karaa kamiin deeggaruu dandeenya akkamittiin dandeessuu cimsuu dandeenya akkamittiin immoo qeeqa dogoggoraa inni qabu qeeqnee gara sirreeffamuutti fiduu dandeenya. Qeeqa jibbaa osoo hin taane qeeqa jaalalaa qeeqa wal jabeessu wal cimsu. Miseensonni raabaa gara gadaa waliin waan wal deeggaraniif qadaadduu jedhamu isaanii wal gargaaru yookiin akka miinjee jedhamanii wajjin waan deemaniif gorsaa sana ta'aniitu isaan jajjabeessu. Miseensonni raabaa immoo doorii waliin kan wal qeeqan waan ta'aniif wallaana jedhamu jechuudha. Dooriin immoo abbaa ijoollee yookiin immoo isa fuudhee jechuudha. Dooriin abbaa dabballee ta'e jechuudha. Yeroo isaan isaa wajjin wallaanaa jedhamuun yeroo isaanitti wal qeeqamu wal jabeessanii wal cimsan jechuudha. Kana malee miseensota gadaa waliin immoo qadaadduu ta'an cinaa qubatanii gorsa fudhatu gamaaf gamoo galaniitu jechuudha. Miseensonni doorii isaa wajjin wal qeeqanis wallaanaa waan ta'aniif immoo qeexalaa fi faaruu irratti wal qeeqaniin wal qajeelchu jechuudha. Qeexalaa fi faaruu jechuun sirba yookiin immoo faaruu wal leellisuu wal qeequun sun qeexalaa fi faaruu jedhama. Isaan keessatti illee sirbaatiin karaa isaaniitiin wal qajeelchan karaa isaaniitiin wal komatan komii sirrii komii jibba hin qabne jechuudha. Komii sirreeffamaa kan isaaniitiin wal sirreessuudhaaf wal qeeqanidha. Raabni haala bilchinaa qabuun hawaasa akka gaggeessaniif gadaan leenjii adda addaa duudhaa seera gadaa hooggansaa fi tika biyyaa irratti leenjii fudhatanii dandeettii fi beekumsa ofii cimsatan illee ni barsiisa jechuudha. Kana keessatti gahee isaanii mataa isaanii qabaataniitu wal tumsaa wal deeggaraa kan isaan deeman gahee raabaa yookiin leenjii raabaa keessattidha jechuudha. Inni kan biraan boqonnaa sadaffaa gahee fi itti gaafatamummaa raabaati. Raabni gara raaboomaatti darbeera. Qadaadduu waliin kan inni gorsaa yookiin jajjabeessaa deemu yookiin akka miinjeetti kan inni waliin deemudha. Gahee dubartoonni qabaachuu qaban kan barachaa deemu kan eebbisuu barachaa deemu gahee raabaati. Gahee fi itti gaafatamummaa raabni kun immoo maal gochuu qaba? As keessatti gaafatamummaa hawaasni irraa eeguu qabu gulantaa kanatti immoo gahee gama hundaanuu biyya gaggeessuu danda'a jedhamee waan amanamuu fi eenyu hojii wal qeequ doorii hojii wal qeequ doorii hojii wal gaafa wal qeeqan immoo wallaana jedhamaniitu gahee mataa isaanii bahaa deemu jechuudha. Raabni erga raaboomee booda gadaa keessatti gaheewwan adda addaa jalqaba. Raabni qadaadduu warra abbaa gadaa waan ta'aniif guyyaa isaan gooroo godaanan waliin deemu. Gooroo godaanan kan jennu bakka jilli itti gaggeeffamu bakka sagantaan adda addaa jiru naannolee yookiin immoo godinaalee irra deemanii kan isaan sagantaa kana gaggeessanidha. Abbaan gadaa odaa buluu
yookiin immoo bakka odaan jiru deemanii qubachuu isa jedhamu sana odaa buluu, karra yaa'aa eeguu, karra yaa'aa eeguu yookiin immoo dallaa bakka itti sagantaan sun qophaa'e dallaan ijaaramee fi bakka yaa'ii itti gaggeeffamu yookiin sochiin itti gaggeeffamu sana eeguu, nama horii ardaa keessa jiraniif eegumsa taasisuu, haga bineensa beelladaa fi qabeenya uumamaa mukaa fi albuudota lafa keessa jiran hunda isaanii jechuudha. Lammaffaa raawwii marii fi murtee gadaan dabarsuu deeggaruu. Lammaffaa keessatti raawwii marii fi murtee gadaan dabarsu abbootiin gadaa gaafa isaan murtii dabarsan seera gaaraa gaafa isaan tuman gaafa isaan fooyyessan gaafa isaan nagaaf araara buusan gosa wal taraarsan deeggaruutiin jajjabeessuu jechuudha. Kana jechuun murteewwan gumii fi yaa'ii murteesse sanaaf gara hojii qabatamaatti kan jijjiiru akka raawwatamu kan taasisan jechuudha. Kun immoo akkuma jirutti ta'ee adda durummaan dhimmoota jajjabduu nagaan wal qabatan irratti qooda fudhatu jechuudha. Eenyutu raabni jechuudha. Akkasuma gahee raabaa jiroota raboomaaf barbaachisan gaggeessuu. Gadaa keessatti gulantaa kuusaarraa gara raabaatti erga ce'anii galee immoo raabni jiloota adda addaa gaggeessuudhaan gahee isaanii bahatu jechuudha. Jila isaan ilaallatu yookiin sagantaa isaan ilaallatu gaggeessuu jalqabu jechuudha. Sababni isaa leenjaniiru waan ta'eef. Kunis kan biraan immoo jila bantii haaddachuu yookiin mataa sammuurraa yookiin mataa gidduurraa haaddachuu sirni sun gaggeeffama. Dhoksii buluu, jila daannisa murachuu yookiin immoo muka daannisa jedhamtu gara jilaatti deemanii murachuu. Kadhannaadhaaf bakka hawaasni kan biraan isaa hin argine turuu, fuudhuu, bokkuu, buqqisuu, midhoo dha'uu, sirba raaboomaa sirbuu, dhaawwannuu, qoraan olkaa fi ruudii yookiin sirboota achi keessatti gaggeeffaman qopheessuu, uleewwan yookiin haati siinqee ulee ishee warreen faana jiran immoo ulee bokkuu isaanii qabatanii haala isaaniittiin daannisa muratanii fi waddeessa muratan keessatti gaggeeffamu. Sadaffaan immoo leenjii fudhachuudhaan leenjii kanneen keessaa tokko barumsaa bilchinsaa fi seera gadaati. Bilchina sammuudhaan dandeettii hawaasa amansiisuu, hawaasa barsiisuu, seera gadaa beekuu, abbaa gadaa waliin godaanuu, leenjii bulchiinsa gadaa, seera gadaa, aadaa uummataa beekuu, duudhaa uummataa beekuu, gooroo fi wayyooma baratu. Gooroo bakka jennu bakka bakkatti socho'u, wayyooma kan jennu qulqullummaa abbaan gadaa qaalluun qabu haati siinqee fa'aa qaban sana beekuun dirqama isaa leenjii kanneenis ni kennamaaf jechuudha. Innis immoo yuuba qadaadduu isaanii kan ta'anidhaan kan kennamuudha jechuudha. Leenjiin kunis kan kennamuu fi qadaadduu yookiin immoo gargaartuu isaanii yookiin immoo akka miinjee isaaniitti itti carfaan immoo fuudhaa heeruma gaggeessuu namoota sirna guutan yookiin immoo umuriidhaan sadarkaa fuudhurra gahan isa kan fuusisu kan heerumsiisuu ofii isaanis immoo sirna sana keessatti fuudhuu fi heerumuu kan isaan danda'an ta'etu keessatti isaan gargaara jechuudha. Inni kunis dhumarratti fuudhuu kan isaan qaban miseensonni raabaa immoo marti fuudhuu baatanis aduloonni maal godhu raabaa yookiin torbiin fuudhuun dirqama ta'u torbii yookiin warreen gaafa abbaa gadaa bira dhaquutiin sirna baalli fuudhanii jechuudha. Torbiin warreen kan isaanidha. Sababni isaa immoo akka ilaalcha Oromootti namni biyya bulchuu deemu dura maal gochuu qaba? Mana isaa bulchuu qaba. Of danda'uu qaba. Of beekuu qaba. Namni mana isaa bulchine hawaasa kan biraa bulchuu waan hin dandeenye jedhamee waan yaadamuuf dursa fuudhuu qabu jechuudha. Dandeettii mana bulchuu ga'umsaa yoo raawwatan hawaasa biyya bulchuu akka isaan danda'an illeedha jechuudha. Itti gaafatamummaan raabaa kan biraan immoo erga raabomee itti gaafatamummaa adda addaa qabaata. Itti gaafatamummaa isaanii keessaa tokko hojii humnaatiin gadaa deeggaruu, jalqaba irratti galma gadaa ijaaruu yookiin qaachaa ijaaruu, itti gaafatamummaa isaanii bahuu abbaan gadaa godaanee ardaa jila akkuma qubateen galma gadaa yeroo dongoruu yookiin dhaabuu, raabni immoo hojii isaa gargaaruu, galma ijaaruu, hojii uffataa fi humna barbaadu waan ta'eef muka dagalee, quncee, citaa yookiin immoo buyyoo yookiin biyyoo isa jennu barbaadanii fiduu. Haaluma kanaan raabni wantoota ijaarsa barbaachisan kanneen fiduudhaan eenyuun gargaaru abbaa gadaa yookiin bakka jilli qubate sana gargaaru jechuudha. Kana malees itti gaafatama raabni bahuu kan biroon immoo humnaa fi jabina qabaniin hara yookiin eelaa bishaanii baasanii uummata tajaajiluu, bishaan bakka fagoorraa yoo dhufate gargaaruu, naannoo horsiisee bulaatti hanqinni bishaan dhugaatii namaaf olii jirutti haroo qotanii baasuun uummata tajaajiluu, eelaa seenanii baasuu, raabni ga'umsaa humna waan qabuuf eelaa to'atanii ta'anii namaaf horii obaasuu akkasumas mukkeen fageenyarraa muranii fiduu, moonaa yookiin dallaa loonii ijaaruu,
yeroo jilli gadaa gaggeeffatu dachaa yaa'atti bahanii eegumsa taasisuu. Leenji eegumsaaf tika biyyaa fudhataniinis itti gaafatamummaa eegumsaaf gahee isaanii bahachuun gahee raabaa keessaa isa tokkoo fi isa jalqabaati jechuudha. Haga ammaatti boqonnaa lammaffaa boqonnaa sadaffaa raabaa fi gahee itti gaafatamummaa raabaa kan waliin ilaalle ta'a. Yoo obsan miidiyaa yoo isin tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.